Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota fi ordoftoota maatiiwwan koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha jirtu ordoftoota hiyyaa annagaa koodhaa galata waaqayyoo. Egaa warroonni chaanaala koof aaraa taatanii chaanaalii koo kana subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a. Warroonni maatii naaf taatan galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoo koo haga dhumaa daawwachuudhaan yoo viidiyoo kiyya isinitti tole like godha. Yaada fi qeeqa qabdanillee koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu lola Israa'elii fi Beirut gidduutti ta'eeni har'a baqannee jirra nuti jechuudha. Mana baqannee jirra. Baadiyyaa keessan zooraa jira. Kunoo akkuma argaa jirtanii madaamin koo na fuutee baadiyyaatti bannee jira jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf amma kunoo baadiyyaa jirra. Baadiyyaa keessayyuu baadiyyaa isa dhumata. Baadiyyaan walii hedduutu jira jechuudha. Innaa baadiyyaa isa dhumataadhaan kuni qorrasaa jettumoo hojiisaa jettumoo baqa akkuma Itoophiyaa aramaafa hojiin on jiraanne aramaafa aramtu jechuudha. Biqiltuu keessaa aramaafa aramtu. Kunoo nama maal hojjetaan jira akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana burtukaana fi loomii guuraa jira jechuudha. Kunoo mukoonni loomii kanaa fi burtukaanni kun sirriitti isinitti mul'ata. Akkasitti guuraa jira. Qorraa hojii zayituuna fa'aa guuraa. Hojiin illee yoo dhabame aramaa fa'aa aramna jechuudha. Aramaa fa'aa aramna. Baay'ee jireenyi baay'ee tokko ulfaata ordoftoota kiyya. Kun akkuma argaa jirtanii baadiyyaan keessaa hedduutu jira. Baadiyyaan kun immoo baadiyyaa dhumataa jechuudha. Sagaleen kiyya addaan ciccitaa qorrillee deebi'ee jechuudha. Magaalaa Beerutii magaalaa ho'aa keessatti qorri hin jalqabne jechuudha. Amma qorri hin jalqabne garuu baadiyyaa amma jiru kuni baadiyyaa dhumataa waan ta'eef qorrillee baay'ee tokko jalqabe. Dhuguma dubbachuuf baay'ee jireenyi baay'ee natti ulfaate. Baay'ee jireenyi natti ulfaatee jira. Rakkoon Beerutii fi rakkoon Israa'elii kana nu godhee kanarra nu qaqqabsiisee gara fuula duraatti maaltu ta'a biyyattiidhaaf maaltu yaadamaa jira biyyattiin garamitti deemaa jirti kan jedhuuf immoo waaqayyomatu beeka. Ammaaf odeeffannoon jiru lolichi jara kana gidduu jiru itti fufaadha. Yoogaa waaqayyo gidduu galee lola kana nurraa haa dhaabuun isiniin jedha. Innaa harkillee baay'ee tokko na ciccitee qorrisaa qorra hin jedhina na shaakarreessee lafa na kaa'ee. Kunoo ganama bahee ganama sa'aatii akka Itoophiyaa sa'a 2tti yoon bahee sa'a 8 biyya kanaa jechuudha. Sa'aatii 8 biyya kanaa biyya Beerut kanaa sa'aatii 2 Itoophiyaa sa'aatii 6 biyya kanaa sa'aatii 12 Itoophiyaa kanaa deebi'aa jechuudha. Kasuma keessan oola kanuma guuraa oola jechuudha. Kanuma guuraa oola qobaa kooti gaa madaamii fi ijoollee madaamii abbaa manaa malee maaltu jira maaltu na gargaaraa miti. Hojiidha waan ta'eef kanuma keessa kanuma funaanan oola. Misaa wayii nyaachuudhaafin ol seena malee sa'aatii kana keessatti eriftiin illee hin jiru. Hojiin illee hin baay'ata. Garritti socho'an hin jiru. Itoophiyaa galuuf karaan cufaa. As keessa taa'uuf yaaddoon nu ajjeese. Qorri biyya namaatti nu gube. Hojiin biyya namaatti nu mee amma dhiirata as keessatti hojjeta malee dhiirata as keessa deemee hojjeta malee shamarraniif hojiin akkanaa hin ulfaataa jechuudha. Fakkeenyaaf masilaalii yaabbatanii burtukaana fi loomii kana guuruun shamarratti ni ulfaata. Hojiin akkanaa zayituuna guuruu leemuna guuruu burtukaana wantoota garagaraa waan akkanaa keessattuyyuu bosona keessaa guuruun shamarranitti hin ulfaata. Garuu immoo akka biyya keenyatti shamarratti hin ulfaata. Akka biyya namaatti garuu hojiin kan shamaraa kan dhiiraa jedhamee hojiin adda baafamu hin jiru jechuudha. Waan si ajajan hojjetta. Waan si ajajan isheetti fudhachuudha yeroo kana jechuudha. Yeroo kana kan nama baasu baadiyyaa deemne jennaan
baadiyyaa deemu. In teenya jennaan taa'u. In dhaabanna jennaan dhaabbachuudha madaamii wajjin jechuudha yeroo ammaa kana. Kan nama baasu kanaadha jechuudha. Lakkii isa kana hin danda'u inni kuni anaaf hin malu kana dhiiratu hojjeta shamarran hojjettu yoo jette yeroo kanatti lafti dhaqan hin jiru jechuudha. Sababiin isaa nangala yoo jette tikkeetti naakuti nangala yoo jette karaan galtoon jiru. Kanaaf kunoo kanuma funaantii akka kootti kanuma funaanatiiti jiraadha warras keessa jirtan baadiyyaa deemnas yoo jedhan baadiyyaa deemaa bakka isaan jedhan ajajamaa fi tole jechuun ala ka jedhu afaan keessan irraa hin bayinii amala tola yeroo ammaa kana baay'ee ulfaataa jira biyyattiin baay'ee tokko ulfaataa jirti. Warroonni immoo lola kanaan wal qabatee sodaa garaagaraatiin wal qabatee waa'ee lola kanaatiin egaa wal qabatee wanti ta'aa jiru waan salphaa miti waan ulfaataadha waan ta'eef madaamii keessanitti ciqiciqii kaasaa jirtan lola kaasaa jirtan of eeggannoo godhaa jechuudha. Isa kana viidiyoo biraallee gaaratti isin hojjechuu ni danda'a. Of eeggannoo godhaa. Keessattuu namoonni baay'een amma maal gochaa jirtu Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa tola ijoollee fe'aa jira. Tola ijoollee galchaa jira. Nu galmeessi xiyyaarri dhufee nu fuudhaa jettanii warroonni madaamii wajjin walloltanis jirtu wallolaa jirtanis jirtu jechuudha. Kanaaf warroota kanaaf dhaamsin isinii dhaamu viidiyoo biraatiin garuu isiniif hin dhufa. Ammaaf garuu viidiyoo kana keessatti gorsan isinii kennu yoo jiraate yeroo kanatti hin gowwoomina wanta darbuuf jettanii biyya namaa kana keessatti nafina jechuudha. Madaamii yeroo kana tigistiidhuma hin qabdu jechuudha. Tigistuma hin qabdu qaldiin isaan bira yeroo kana hin jiru jechuudha. Maaliif biyya isaanii boba'aa jira, biyya isaanii gubachaa jira, lammii isaaniitu dhumaa jira, ka'ee isaanirraa buqqa'aa jiru waan ta'eef qoosan isaan bira yeroo kana qoosan hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa ijoollee kan galches hin jiru. Kana viidiyoo biraatiin isinii dhufa garuu ammaaf garuu amma ta'e wayii kanan isin gorsuu barbaada jechuudha. Mootummaan tola galchaas hin jiru kan galches hin jiru adabadhaatii hojii keessan hojjedha jechuudha. Adabadhaa hojii keessan hojjedha. Warroonni ciqiciqii kaasaa jirtan immoo waaqayyo si wajjinaa ta'u kaan maalan jedha waaqayyo si wajjinaa ta'u yeroo kanatti ciqiciqii madaamii wajjin wal morkii qabuun hin jiru biyyattiin gara hin taanetti deemaa jirti waan ta'eef jechuudha. Keessattuu yeroo kana ijoollee akka yeroo koronaan